Welcome again. This one is chapter 6 of entrepreneurship, organizing and financing the new venture. So jirtu harka fuune miseensota hordoftoota chaanalii keenya har'a boqonnaa jaffaa entrepreneurship qabannee dhufneerra amma viidiyoo consequently hojjechaa irra chapter tokkoffaa irraa qabnee aga chapter shanaffaa ammoo chapter jaffaa qabannee dhufneerra jechuudha. Kanaaf warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammas subscribe gochuun dagatina, warroonni chaanalii keenyaaf miseensa taatan immoo akkuma barame sana like gochuudhaan copy link gochuun ilmoota keessaniif share gochaa irraa fayyadamuu ni dandeessu jenna. So chapter jaffaan organizing and financing the new venture jedha. Kanaaf dhaabbata tokko akkamitti organize goona, finance isaa immoo akkamitti finance goona kan jedhu laalla jechuudha chapter kana jalatti. So simply financing implied that when a new business must have a funds mixed in the proper quantity to meet these different needs for basic question must be answered during the initial financing plan. Enough business haaraa tokko yeroo dhaabnu finance yookaan fundii qabaachuu qabna. Fundii kaampaanii tokko gaafa raise goonu immoo gaafilee afran kanneen gaafachuu qabna gaafa financial planning baaf. Tokkoffaa, what type of capital do I need in my new business and how can I estimate the amount needed? Where can I obtain the required fund and what should my financing proposal include? This chapter tries to answer these basic 4 questions. Kanaaf kapitaala hammamtu nama barbaachisa? Kapitaala kana akkamitti estimate gochuu danda'a? Kapitaaluma kanaa eessaan argadha? Kapitaala kana immoo proposal gara propose gochuun akkamitti include godha kan jedhu beekuun nurra jira jechuudha. Kanaaf chapter kana irratti isaan nan kanneen deebisuuf yaadna jechuudha. So, a nature of capital requirement. In the analysis of capital requirement, the businessman must consider the need for current asset capital, fixed asset capital, promotional expense capital, and fund for personal expenses. Kanaaf dhaabbata tokko yeroo dhaabdu kapitaalli kiyya yookaan immoo kapitaalli na barbaachisu maal fa'aa irratti kan bu'uureffatee current asset capital maaliin qaba har'a asseetiin an qabu maa inni kan jedhu fixed asset capital. Meeshaaleen dhaabbata ta'an kanneen akka fakkeenyaaf koppii maashinii tokko mana printerii tokko banta taana koppii maashiniin sun fixed asset isaan akkasii maaliin qaba promotional expenses product tokko yeroo mish gara customer geessuudhaaf promotionii hojjechuun qaba. Kanaaf promotional expense naanii baasu hamma mijattee murteessuu qabda. Sanarraa hafee immoo hojjettoota yookaan immoo qacaramtoota sanaaf baasiin baasu immoo hamma mijattee tilmaamuu danda'u qabda jechuudha. So the current assets simply are a plus side of the working capital equation. Their current asset items are cash, inventories and account receivable. Warroonni accounting baratan sirriitti ni beektu. Current asset yeroo baay'ee plus side ni qaba. Maaliif itis credited malee deebitii miti. Current assetiin kun immoo wantoota gurguddoo sadii qaba. Cash, inventory fi account receivable yookaan immoo maallaqa namarraa jiru kana walitti qabachuu dandeessu sana credit gootee barreeffata jechuudha balance sheet irratti. So the term circulating capital is sometimes applied to those 3 items, emphasizing the constant cycle from cash to inventory to receivable to cash and so on. So when you say cash yeroo jennu maal jechuu keenya, every firm must have a cash essential for current business operation. A reservoir of cash is needed because of this uneven flow of funding to the business, income or out of the business or expense. So the size of this reservoir is determined not only the volume of the sales but also the regulatory cash recipient and payment. Kanaaf cash jechuun maallaqni ati wantoota garaagaraa baastu ta'uu danda'a yookaan immoo maallaqni ati wantoota garaagaraa argattu ta'uu danda'a jechuudha. Inventory also constitute a major part of the working capital through inventory and the finished good inventory, raw material inventory, and the basic inputs, manufacturing use products, other goods and so on. So inventory qabnu maayinni good finish material inventory ta'uu danda'a, finish good inventory ta'uu danda'a, raw material inventory ta'uu danda'a. Isaan hojjechuu danda'u qabna jechuudha.
So goods in process inventory are a product or input that already undergone some stage in the manufacturing process. Fakkeenyaaf goods in process inventory gaafa jennu product irra hin geenye garuu almost gara productitti gahuudhaaf deemaa jira yookaan process irra jira jechuudha. So finish good inventory gaafa jennu immoo isa gurguraaf kan ta'uu danda'u kan immoo dhumarratti most process ta'e dhume kan akka qabnu product sana maal jennaani finish good inventory jennaan jechuudha. Account receivable, the firm account receivable consists of a payment due from its customer. Yeah, customer irra maallaqa qabdu sanan account receivable jettaan keetuma walitti sassaabuu dandeessa maallaqa namarraa qabdu jechuudha. If the firm expected to sell on a credit fees and in many lines a business, this is virtually imperative. A provision must be made for financing restocking in a shelf. Fixed asset capital. Fixed assets are relatively permanent assets that are intended for use in the business rather than for sale. For example, a delivery truck used for a grocery to deliver merchandise to customer or fixed asset. In case of the automobile dealer, however, a delivery truck is sold to a part of the inventory and the current asset. Fixed asset gaafa jennu meeshaa yeroo dheeraaf hojjechuuf itti fayyadamnu jechuudha fakkeenyaaf. Grocery'n tokko fakkeenyaaf tiraakii meeshaa sana bakka warshaarraa ittiin fe'u qabaachuu qaba jechuudha. Akkuma reefu jenne printerii mana printerii banta sana printer maashiniin ati bittu sun fixed asset jedhama jechuudha. The type of fixed asset are needed in the new business maybe tangible fixed asset and intangible. Tangible kan jennuun fakkeenyaaf kan qabatamaan mul'atan. Building ta'uu danda'a, machinery, equipment, land ta'uu danda'a. Intangible kanneen jennu patent, copyright, market, reputation, competency of management, goodwill, may firm have no intangible fixed asset. Hundi isaaniitu intangible asset hin qaban, intangible asset kan qaban isaan muraasa. Fakkeenyaaf university tokko yookaan immoo kolleejjii banuu kan barbaaddu yoo ta'e, kolleejjiin sun banamee banuudhaaf building machinery equipment garagaraa teessoo garagaraa barbaadda. Inni suni tangible asset. Kolleejjiin sun erga banamee booda immoo maqaan inni qabu fakkeenyaaf beekamtiin inni qabu sun intangible asset jechuu dandeenya. Promotion expense capital, person who expend time in the many establishing or promoting a business, repayment of a personal fund and payment for the service. Product tokko gara customeritti dhiyeessuudhaan dura beeksisuu qabdu. Kanaaf beeksisuudhaaf gatiin baaftu sun promotional expense jedhama jechuudha. Fund for personal expense in the truly small business, financial provision must also made for personal living expense of their own during the initial period of operation. Technically, this is not a part of the business capitalization, but should be considered in the business financial plan. Locating source of fund. Kanaaf namni fundiin maaliif akka nu barbaachisu beekne irraa kanaaf pilaanii erga baafne booda eessaa fundii kana raise gochuu dandeenya, eessaa argachuu dandeenya kan jedhu locate gochuu qabna jechuudha. Here it may be consist of internal or external source of fund. These are initial capital consist of owner capital, credit capital, sometimes the term ownership equity, the debit capital are also used respectively to indicate either internal or external source of finance. Kanaaf finance keenya yookaan saving personal saving keenya irraa ta'uu danda'a, liqeeffachuu dandeenya. Ownership equity garagaraa yookaan debit capital ta'uu danda'a. Isaan kanneen akka source of fund itti ilaaluu qabna jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti maallaqa biizinasii sana itti dhaabnu eessaa argannaa kana deebiseen. Individual inventors as a source of fund. The major source of fund may be personal saving, funds from friends, relatives, and the local investors, sales of capital stock which are available into for private or public placement. Fakkeenyaaf private company dhaabuu yoo barbaadde, individually invest gochuu yoo barbaadde, personal saving kan kee maallaqni ati firarraa argattu yookaan immoo wanta harkaa qabdu gurgurtee ta'uu danda'a, maallaqa raise gochuu dandeessa. Short term financing, business firm is need in short term fund can obtain from any 5 source. Fakkeenyaaf trade credit, unsaved bank borrowing, commercial paper, secured borrowing from bank, other financial institution, factoring account, receivable. Isaan kunniin short term finance source ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf trade credit gaajan when one company buys a product or service from another, it pays for the purchase either with cash at the time of delivery or with credit. And secured bank loan means the commercial bank are the second most important source of short-term business. Commercial paper refers to unsecured short-term financing instrument issued by large corporations, usually industrial firm, bank holding companies, public utilities. Secured borrowing, trade credit, bank license credit,
resolving credit agreement, commercial paper, example ani secret loan. So saanan kunin mad maallaqa keenya yookaan kaampaanii tokko banuudhaaf maallaqa itti argannu isaan kan ta'u danda'a jechuudha. Long-term financing, one of the basic principle of finance is that long-term living assets are purchased with long-term fund. Long-lived assets are called fixed assets when it comes to financing long-term projects such as major construction, acquisition of the other companies, research and development. Most companies rely on the combination of internal and external source of fund. The four main sources of external funding are loans, leases, bond, and equity. Isaan kun external fund of source dha yeroo baay'ee long term financing keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Long term loans which are rapid over the period of 5 years or more, maybe either secured or unsecured. So gashaniif kan kaffalamu loonii fudhachuu dandeenya long term. Inni itti aanu leasing, rather than borrowing from a commercial lender a piece of property or equipment, the firm may enter a lease under which the owner of the item would allow the party to use exchange for regular payment. Kanaaf liizii godha jechuudha. Keenyaaf firiijii kan barbaadde yoo ta'e firiijii suuqii tokko irraa deemtee ni fudhatta waggoota 5 yookaan waggoota muraasa keessatti yeroodhaan tarmiidhaan kaffaluu dandeessa jechuudha. Bond is certificate in indebtedness is sold in a raise fund. Yaa boondii yoo bitti fakkeenyaaf gaafa maallaqa barbaaddu boondii sana gurgurtee fandii argachuu dandeessa. Equity is obtained by selling stock for large business to many individual investors. Open market generally there are types of stock actually common stock and preferred stock waan jedhamu jira kan accounting keessan irratti barachuu dandeessu jechuudha. Retained earning, the first source of long term financing for the corporation. There is access of revenue for cost after all expenses have been borne. Retained earning jechuun fakkeenyaaf stock market yookaan immoo corporation dhaan kan hojjennu yoo ta'e dubarratti waggaa waggaatiin boondii yookaan immoo sheerii irraa piroofitii argannu sanna jedha. Isa sana retained earning jennaan. So isuma sana finance source gochuu dandeessa jechuudha. Point to consider the finance proposal. Wanti nuti xiyyeeffannaa keessa galchinu maa inni gaafa finance proposal goonu. Once the entrepreneur has determined what capital is needed, how much is needed, and the one's most likely source of fund, he or she must structure the finance proposal. The financing plan must consist of the following heading as a part of the business proposal. 1. Initial financial requirement. Hammamtu nama barbaachisa. Profit and the loss forecasting. Profitiin an argadhu maali? Kasaarri yookaan mudate yoo ta'e immoo hammamiin kasaaruu danda'a? Cash flow forecast, break-even analysis, project source of fund, project balance sheet, ownership interest, risk and contingency plan. Saanan kanneen xiyyeeffannoo keessa galchinee barreeffamaan sirriitti proposal keenya keessa kaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf warroonni finaansii nu gochuu dandanis isa kana laalanii profit fi loss keenya forecast sirriitti erga laalan booda nu liqeessuu danda'u. In order to prepare a financial proposal properly, businessman should analyze the information needed for potential investors. It's also desirable to discuss in financial proposal some of the problem facing the portfolio of business. Now, get a financial business proposal is Kenya dura namoota business hojjetan irratti sirriitti information sassaabu qabna. Investerii garaagaraa mariisisuu qabna. Financial institution garaagaraa irraa muuxannoo garaagaraa fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. The other one is government regulation. Federal laws and the state laws regulate business activity for the benefit and the regulation of both of the business and the firm. And as a major area of government regulation applicable to small business are maybe consumer protection, protection of employees, protection of investors, protecting natural environment and government asset tax collector. Kanaaf yeroo tokko mootummaan bu'aa dhaabbata keenyaafis bu'aa isaafis jedhee seera garaagaraa baasa jechuudha. Seera garaagaraa irratti kontroolii kaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf consumer protection irratti, protection of employee irratti hojjettoota protect gochuu, investerii garaagaraa protect gochuu, environmentii nuti hojjennu, tax collector irratti seera garaagaraa fi seera itti bulmaata garaagaraa baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf seerri kun mootummaafis ni fayyada, nuufis nu fayyada jechuudha. Karaa kanaan nu lamaanuu fayyadamaa ta'uu dandeenya jechuudha. So the next one is the protecting the consumer. Fakkeenyaaf protecting consumer gaafa jennu maal jechuu keenya? From unsafe product, unfair business practice, law such as fair packaging, labeling. Fayyadamtoota yookaan immoo maamiloota keenyallee protect godha jechuudha mootummaan. Maaliif productii unsafe ta'e yookaan immoo fayyaa isaanii irratti dhiibbaa fiduu danda'u distribute akka hin goone seeraan nu to'ata jechuudha. Inni itti aanu employed law relating to unsafe work environment. Hojjettoota keenyas seeraan ala akka hin hojjechiifne naannoo safe hin taanetti yookaan immoo naannoo
balaa garaagaraa isaan saaxiluu irratti akkan hojjechiifne firiidamii isaanii akkan dhabsiifne especially discrimination on gender race religion affiliation kan akkan hojjennu seerri mootummaan kaa'u ni jira jechuudha. Seera sana hordofne hojjenna jechuudha. Gaafa nama qacarru, gaafa promote goonu, gaafa terminate goonu, even gaafa transfer goonu akkas gochuu qabna. Freedom from harassment, protection from unlawful termination, right to protect labor union isaan kanneen seeraan daangeffamee mootummaan nu to'atu jechuudha. Kanaaf to'annoo mootummaa jala jirra jechuudha yeroo hojii tokko hojjennu. Protecting the investors, law that require corporation to disclose information that affects shareholders investment decision including financial performance through unusual report. Investari garagaras mootummaan information hin taane yookaan immoo decision hin taane dhaan kaampaaniin sun akka hin cufamne yookaan immoo reporting garagaraa akka irra hin baane ni ittisa jechuudha. Protecting natural environment, law addressing the environmental practice business such as from clearing land to new factories, disposing unused material, business must comply with the American environment regulation. Environment naannoo hojii sana itti hojjennu sanas protect gochuu qabna. Fakkeenyaaf warshaa garaagaraa kan dhaabnu yoo ta'e hawaasa harri warshaa sana keessa bahu qilleensa faaluudhaan hawaasa sana miidhuu hin qabu jechuudha. Dhangala'aan garaagaraa faabirikaa yookaan warshaa sana keessa bahu suni hawaasa hammam miidha kan jedhu environmental protection irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Sana dabaree taanaan mootummaan nu adabuu danda'a jechuudha. The other one is government as a tax collector. From road repair to regulation, running to government is an expensive affair. To fund their operation, government levy variety of revenue, raising tax. They include personal and corporate income tax, property tax, sale tax. Mootummaan wantoota garaagaraa facilitate gochuudhaaf maallaqa hedduu barbaada. Maallaqa sana immoo taaksii irraa argata waan ta'eef taaksii garaagaraa nurraa guuruu danda'a jechuudha. So thank you very much. This one is the end of chapter 6. So we'll continue chapter 7. So don't forget to subscribe our channel to get the tutorial video from chapter 7. Kanaaf guddaa galatooma. Chapter 6 kanumaan finna. Chapter 7 qopheessinee aga ol arginutti agasii fi chaanaalii keenya like gochuu, subscribe gochuun, share gochuun immoo akka hin dagatamne jenna jechuudha. Guddaa galatooma jiraadha.